وبركاته كبجمتوتا في داوتوتا فريمان نجينجين وكجرتو اسم حقوينا أكم جرتو فياكي سين نجادا اسم جدا فيديو كنا إلالا إيسا أصول في ميمي أنا متاجا فكم كنا ومتا أردو فتوكو نمو كم إبتوكو شلتم وكتوتا فريمان يعني كيسونا دا سيتنا فير كيف جلتو مسيجرا جل كبرت ممكن سيد أمو يوتيوب فريمان دچو ورن سبسكرايب goda kana males mo hala adadati wanda jabe sunwan majiro akka birara watte jajjabe stanu sinije ega undi kesum dhageessetu video kana yeroo laaltanu jechuudha like goda halfen yookaan immoo bara 2021 jechuudha chaanaaleen kun waan difficult ta'e badu undi keessanu akka hin banne jechuudha akka sa'aatiin abuutan daftanii subscribe baay'ataniitu garuu sa'aatiin hamma onaan jiru sababni isaas ilaalaan jirtanu jechuudha video kana ilaalaan jirtanu video namaan ilaaltanu wifi keessa warra biyya arabaa biyya bakkoota adda addaa tola hundi keessa namaan ilaaltanu jechuudha akkasumas immoo share namaan gootanu kanaaf video kana jalqaba like godha achirraa ilaalaa achirraa immoo hiriyoota keessanii share godhaa linkii isaa babbareedaa kana jechuudha bakka bakkatti daddabarsaati video kun akka inni ilaalamu godhaa isiniin jedha har'a video biraatiin walitti dhufnee video guyyaa sanii guyyaa afur caaleera isinumas immoo yaadee dhufee wantoota irraa dubbadhu maamee wajjin jechuudha inni facebookiin youtubein isaa description box yalan isiniif kaa atti subscribe godhaa fi gibee press jedha wantoota babbareedaa irratti dabarsaa edeetan abdii qaba anis biran jira innis na bira jira description box jala akka fudhattanii subscribe gootan isiniin jedha har'a maamee kanas waamee fi wanta social media kanarra deemaa roobne wanta tokko sitti kaasee haasa'u barbaada sagalee ol fuutee jechuudha akka hordoftoonni si dhaga'anuuf wanta sitti dhaga'ame akka ta'u ibsituu barbaada maanni innis dheengadda yeroo tokko waa'ee ijoollee tokko mucayyoo tokko haasaa turame social media kanarraa jechuudha maaliif nama biraa jaallatte akkas jaallatte jedhamee wantoota adda addaa kaa'amaa fi ture kaleessan jechuudha wanta haaraa fuula haaraadhaan abbaame jechuudha innis maanni mucaan kun kan duraan amantaa biraa qabattee turte amma sheekota gurguddaa namoota gurguddaa wajjin jechuudha shaadaa qabsiisanii jechuudha mucaan tokko wajjin gara sanarra viidiyoo wayii argeen ture meemee achirraa meemee maal sitti dhaga'ame waa'ee kaleessaa sanarraa jechuudha waa'ee mucaa sanarraa jechuudha. Duraan seenaa feeruu gadi galatoon isin jedha akkuma beekamu social meediyaan kun yeroo baay'ee ololaaf wantoota adda addaa oofaa ture beekta yeroo sun faallaa ta'e jechuudha torbee kana jechuudha keessumaayyuu nama bohaarsa jechuun danda'amu maaliif yoo jette akka durii wanta adda addaa walirratti odeessuu hin jiru waan barbaadan maxxansuu gidduugaa dhaabbateera maaliif namni keenya akkuma beekamu waanuma hin taane kana ho'iisa amma fakkeenyaaf amma mucaa ati kaleessa dheengedda waan akkasii namti ati jettu kanarratti namoonni baay'een dheengedda viidiyoo waan adda addaa gadhiisaa turan immoo wanta akkanaa immoo nama keenya irraa eeguun beektaa kanaaf suni waan tokko waan taane walirratti oofuu waan taane ho'oo jechuun kuni faayidaan qabu maaliif faayidaan qabu yoon sin jedhe amma mucaan dheengedda namni baay'een waan barbaade jedhee arrabsii irratti dubbataa oole amma kaleessa gaafatii shaadaa qabattee maal jettu faarsuu jalqabu maaliif namni keenya akkana ta'uu qabu isa kanarratti walumaa galatti komii osoo hin taane sirraa'ina akkanaa hasirraa namni tokko badii nam tokkootiin badii guyyaa tokkootiin nama baqatanii amma fakkeenyaaf mucaan inni dhiiraa suni dhugaa yoo dubbanne mucaadhan jedhama maaliini badii siin goote argaa isaa saba biraati wajjin badii siin goote argaa mucaa kana immoo isuu sana arguu hundaa'uu lapheetti qabatee jaallatee gara ofii jaallatutti mucaa kana deeffate kun jechuun maanni gootummaa jaalala keessaati. Walumaa galatti ilaalcha akka kanaa uummata keenya keessatti marfuu jiraachuu qaba. Maal jiraachuu qaba. Mucayyoon sunis immoo jaallattee isa taatu
amantaa sana jaallattee taatu mucaa sana jaallattee jaalalaan boojjamtee gara sana deebi'uu taatu badii siin hojjette amma badii duraan hojjette irraa sana xurii duraan hojjette qabdu qulqullina kaleessaatiin dhiqxee darbite jechuun danda'ama. Kanaaf hawaasa keenya keessatti wanti nu dhaamuu barbaannu badii namaatii fi yeroo tokkichaan nama hin balaaleffatinaa akkasumas immoo gaarii namaatiifis guyyaa tokkicha kaatanii gaara sana nama hin baasnaa gaaf tokko lafa buuftanii achii buuftanii cabsitu isa hedduudha. Yoo ilaaltan ilaalcha sirrii ilaalcha namummaa ilaalaa akkasuma ilaalcha namummaa ilaalaati namni kun maal hojjetaaraa ani immoo nama kana maal hojjechuun qabaa hawaasa kanaaf immoo maal buusee darbuun qabaa gaarii namni narraa waa baratu gaarii nan godheen namni narraa waa baratu isa kam laati jettanii wanta hojjettan sana gaarummaa isaatii fi badummaa isaa sana adda baastanii ilaaluu qabdu isa jedhuun qabaa. Egaa walumaa galatti yaanni waa'ee kanaa kana fakkaata. Kanaaf gara biraatiin akkuma beekamu YouTube chaanaaliin kun erga banamee buleera. Namoonni baay'een illee baay'ee jechuu baannus namoonni muraasni subscribe godhanii wanta adda addaatiin nu bira dhaabbataa jiru. Kanaaf hirmaannaan keessan itti fufuu jenna. Hirmaannaan keessan itti fufuu YouTube chaanaalii ijoollee Oromoos ta'ee ijoollee biraas YouTube chaanaaluma gaarii wanta gaarii isiniif dabarsu arginaan biran darbina isin jechuudha. Maali? Ani amma fakkeenyaaf chaanaala biyyoota biraattis nan bu'aaraan wantoota na bu'aarsan yoon argadhe ittan bu'aaraan dhugaa dubbachuuf chaanaala ilmaan Oromoo qofan ilaalaa inni jedhamee asirraa haasa'amu soba. An dhugaa dubbachuu ta'e nan ilaalaan chaanaala kamiyyuu irraayyuu wantoota natti tole jechuudha. Maanni nurraa kan eegamu chaanaala kanarratti wantoota gaggaarii hojjennee akka hawaasa biratti jaallatamudha. Amma fakkeenyaaf chaalenjii adda addaa kooppii jira. Pranki koppii jira biyya kana keessas ta'e biyya biraas ta'e asirratti ifamuu godhee ifamuu fa godhan hordoftoonni keenya walumaa galatti namoonni keenya jechuudha. Namoota Oromoo irratti subscribe gochuun dirqama jechuun dandeenya. Maaliif yoo jette afaan keenya guddisaa aadaa keenya guddisaa namni keenya baay'een keenya wal beekna subscribe kan isin goota warra Habashaa warruma afaan qabu maaliif warruma hordoftoota qabu warruma hordoftoota qabutu hordofama. Kun immoo maalli beektaa jaalalli afaan Habashaatiin malee ta'u kan jedhu jira. ፍቅር በአማርኛ እንጂ በኦሮምኛ አይሄድም አይሆንም የሚል አሉ ማንም ቤካ ከና እቹድ ወንቶታ ከና ያደ ደደባ ከና ቹራ ሰሙኬ ስንኪሳ በለሳ ጃለልስ ፊልሚኒስ ወንቶኒ ጋሪስ ፕራንኪን አዳዳስ አፋንከኛስ ተውነንዳ yonuti ጎኔ nutu bareecha akkaataatti bareechuun irratti hojjechuudha. Kanaaf immoo jechuudha tokko tokkoon namoonni Oromoo ta'an jechuudha. Wanta irraa eegamu godhanii gumaacha mataa ofii bahuun dirqama jechuudha. Kanaaf hundumti keessan jechuudha chaanaala ijoollee Oromoo subscribe godhaatii yoollee gootanii kaatanii jechuudha viidiyoon achirratti gadhiifamu isiniif ta'uu didee roobaa isinitti toluu didee komii dhiyeessaa jala sanatti koomentii jalatti yaada qabdan yaadni keenya kana wantoota kana akkasumas sirreessitu jedhaati achi jalatti yaada kaasaa. Namni immoo yaada sana arginee amma fakkeenyaaf yoo isin jalatti wantoota barreessitan yaada sana haasofnee yaada sanarraa haasofna jechuudha. Amma dheengaddaa viidiyoo afaan Amaariffaatiin hojjetaan ture waa'ee yeroo irratti jechuudha. Viidiyoo sana isinuma kana taazabuufan hojjedhe dhugaa walitti himne. Viidiyoo sana guyyaa tokko keessa nama meeqa daawwate beektaa? Nama 8,000 eenyu daawwate jira agartee ilaa hammana wal caala keenya yoonuu afaan keenyaan hojjenne hin ilaaltan yoonuu afaan biraatiin hojjenne namni biraa kana ilaale afaan keenya hin dadhabaaraa seeduudhaan dhiibne jechuudha. Rakkoon isin bira rakkoon daawwattoota bira rakkoon ilmaan Oromoo bira waliin ilaaltan waliin guddiftan sheer waliin gootan. Amma viidiyoon tokko 11,000 fooyyatti ilaalee jira. Sheer godhanii achi jalatti koomentiin takkaan argin laayikiin takkaan argin maanni kun dadhabina nutu miliyoona 50 jechuudha nuti miliyoona 5 jarri miliyoona 60-70 jechuudha soba inni maqaadhaan miliyoona 50 miliyoona 70 miliyoona 100 soba waa tokko bu'aan buuftu jechuudha miliyoona 100 taatee 1000 taatee
bu'aa tokko muuftam isin argineerra jechuudha. Kanaaf akka namni isiniin akkasiin jenne jechuudha. Viidiyoo ilaalaa. Akkati amma jettu ormi nama geekurra irra nama geeku wayi maaliin isin jedha beektaa gaafa ormi si geeke waa'een kee ala baheera fokkisni kees gaariin kees ala baheera maaliif garuu ati yoo of geekte of sirreessita maaliif doongora kee barta waan ta'eef wanta itti deemtu hunda sirreessitee doongorri jiru kana wanti sirraa'u qabu kana kana jedhamee yoo walitti himame afaan keenyas guddachuu danda'a. Namoota biraatiif illee fakkeenya maaliif namoota waan baay'ee hojjechuu danda'an baay'eetu jira Oromoonni. Maaliif kanneen amma fakkeenya waan adda addaa ijoollee biyya keessatti teekinooloojii maal wanta adda addaa kana hojjetaa jiran jechuudha. Jaris Oromoodha. Garuu jaris hin hojjetan malee akka fakkeenyaatti si kaasa. Jaris hin hojjetu malee deeggarsi jarri argatan hin jiru. Nuti hamilee yoo waliin hin taane jechuudha ormii fi hamilee hin ta'u. Nuti immoo dabarsinee ormaaf hamilee ta'aa jira jechuudha. Kanaaf doongorata kanaa biratti sirraa'uu qaba. Wal sirreessaa yoo deemne yoo akkana dhugaa jirtu walitti maa deemne akkasumas immoo ijoollee ciccimoo yuutuubaroota ciccimoo Oromoo jijjiiranii amma sabskiraayibiin waan si dhibu sabskiraayibiin ijoollee Oromoo kan 200,000 galamuu naannoo. Garuu immoo kan 900,000 wayin beekaa kan biraa basaa miliyoona galuudhaaf kan nama dhuunfaa miliyoona 900,000 wayi amma fakkeenyaaf kan jara Abel Biraanuu jedhama gurbaa colleedha gurbaa gaazexeessaa cimaadha colleedha 700,000 wayi dhuunfaadha miliyoona galaadha jechuudha. Akkasii yuutuubii tokko immoo jechuudha piraankii hojjeta gurbaa bashaatii yeroo inni 50,000 moo 40,000 beekaa amma 300,000 gadda dhiyeenya jalqabe laa hin turre jechuudha 300,000 jechuudha. Rakkoon keenya hojii hojjetamuun ilaallu xiqqoo si seennee baanaa utuu sabskiraayibiin goone xiqqoo si seenneetuma ilaallee baanaa yookaan immoo akkanumatti abbaa baluutiidha. Viidiyoo isaa duraanii sanaan qeeqamtee jechuudha abbaa baluutiidha jedhamtee utaalamee dabarfataman ilaalamu viidiyoon keenya. Wal tuffii qabna yaa biyyaa wal hin tuffannu wal guddifna inni malee walii kiisaa walii baafnee walii kennina hin jenne. Yooma walii kennine yoomuma qabna jira nuti jirra namnis jira. Wifiin firiidha bakkoota garaagaraa firiidha bakkoota firii hin taane silaa ilaaluun dirqamaa miti. Bakka immoo wifiin firiitti ta'e bakkoota biyya Arabaa kana wifiin firiidha ilaalaa banaati ilaalaa fi namoota keenya ilaalaa ijoollee Oromoo guddisaa wal haa guddifnu nama innis nama haa guddatu yoo nu guddate artiin afaan Oromoo guddata artiin afaan Oromoo guddata waan ta'eef wal guddifnan jedha kabajamtoota daawwattoota keenya jechuudha viidiyoon keenya guyyaa irraa kan amma ture kan amma ta'udha walumaa galatti kanaaf dhaamsa amma jenne description YouTube isaa description box jala isiniif kaa'a linkii isaa achi fudhadhaati gibee press jedha jajjabeessaa subscribe kuma wayii gaheera 100,000 akkasii akkasiin jajjabeessanii jechuudha bara haaraa kanarratti 5,000 galtan jechuudha abdiin qaba meemes ilaalla jechuudha achi ilaa fudhaati kan godha viidiyoo wayiitiinis nu eegaa kan isaa irratti jechuudha viidiyoo bareedaa tokko walitti dhufnaa fayyaa ta'anis ni jedha galatoomaa like share subscribe gochuun dagatinaa isin jaallannaa ulfaadhaa isin jenna atis intala subscribe godhi atis gubbaa subscribe godhi guddisi isin jedha fayyaa ta'a.